Jecha tishoo. Jechi tishoo jechoota of danda'anii mataa mataatti hiika ofii qaban walitti fiduun ijaarama. Jechi jechoota lama irraa ijaaramu kunis hiika jechoota irraa ijaaraman lachuu irraa hiika addaa qaba. Garuu jechi tishoo tokko tokko jechoota irraa ijaaraman wajjin hiika firooma qabu uumuu danda'u. Jechoonni tishoo dhamjecha danooma yookaan baay'ina agarsiisa maxxanfachuun baay'ina agarsiisuu danda'u. Jechoonni tishoo haala lamaan barreeffamuu danda'u. Haalli tokkoffaatti barreeffamu jechoota jecha tishoo uuman lameen walitti siqsuun barreessuu. Fakkeenyi lammataa yookiin haalli lammataa itti jechi tishoo uumamuu danda'u jechoota jecha tishoo uuman lameen sarara xiqqaa gidduu galchuudhaan barreessuun ni danda'ama jechuudha. Haala tokkoffaa itti jechi tishoo barreeffamu yoo ilaallu fakkeenyaaf jecha gara jedhuu fi malee jedhu kana jechoota of danda'oo hiika mataa mataa isaanii qaban kana innaa walitti finnee tishoo taasisnu yookaan tisheessinu garmalee ta'a jechuudha. Garmalee eegwennu haala kanaatu walitti finnee barreessinaa seerota isaa haalatti barreeffamu gara fuulduraatti ni ilaalla yookiin gara boodaatti ni ilaalla jechuudha. Jecha fuula jedhuu fi dura jedhu walitti finnee yoo tisheessinu fuuldura jedha. Akka kan jedhuu fi waaqa kan jedhu akka waaqaa. Saba fi lammii walitti yoo finne sab-lammii. Kuni haala walitti siqsuudhaan barreessuudha jechuudha. Haalatti jechi tishoo barreeffamu inni lammataa jechoota sana gidduu sarara xiqqaa galchuudhaan barreessuun danda'ama. Fakkeenyaaf surraa jecha jedhuu fi qabeessa kan jedhu yoo tisheessinu surra qabeessa sarara xiqqaa iddoo kanatti gidduu galchina jechuudha. Gidduu jecha lameen gidduu sarara xiqqaa ni galchina. Garuu qubeen tokko dubbachiifti tokko irraa ganneerra. Kanas gara boodaatti maaliif akkamitti akka haala kanaatiin irraa gannee barreessinu ni baranna jechuudha. Jecha roga jedhuu fi sadi jedhu rog-sadee rog jennee sarara xiqqaa gidduu galchuun sadee. Kun fooyyeffamuu danda'a jechoonni tishoo innaa tisheessinu jecha sana haala barreeffama isaatti fooyyessuun ni danda'ama jechuudha. Qubee kan jedhuu fi guddaa kan jedhu qub-guddeessa kun qub-guddaas jennee barreessuu dandeenya. Quba kan jedhuu fi lama kan jedhu qub-lamee. Qub-lamee jechuun quba lama qofa jechuu miti hiika inni qabu ni jira jechuudha. Hiika mataasaa danda'e qaba. Dhoksaanis qub-lamee yogguu jedhan haraqee akka jechuutti ni fayyadamu naannoo tokko tokkotti. Qoruu kan jedhuu fi qalbii kan jedhu qor-qalbii. Haala kanaatiin egaa jecha tishoo yogguu barreessinu sarara xiqqaa gidduu galchuudhaan barreessuu yookaan immoo sarara xiqqaa otoo gidduu hin galchiin barreessuus ni dandeenya. Haala lamaan kanaatiin jechi tishoo barreeffamuu ni danda'a. Haala ijaarsa jecha tishoo. Afaan Oromoo keessatti jechoonni tishoo karaalee afuriin ijaaramuu danda'u. Karaaleen ittiin ijaaramuu danda'u inni tokko jechi inni jalqaba irratti argamu sagalee dheeraan xumurama yoo ta'e jecha jalqabaa sana irraa qubee dubbachiiftu isa dhuma jechichaa jalqabaa irratti argamu irraa gatuun qubee tokko jechuudha. Qubee dubbachiiftu tokko qofa isa jalqaba sagalee dheeraan xumurama yoo ta'e egaa qubeen jechi tishoo kun jechoota of danda'oo lama irraa ijaaramu jenneerra. Jechoota of danda'oo kana lamaan keessa jecha isa jalqabaa sagalee dheeraan xumurama yoo ta'e jechicha jalqabaa sana irraa qubee dubbachiiftuu isa dhuma tokko irraa gatuudhaan jechoota lamaan gidduu sarara xiqqaa galchuudhaan barreessuun ni dandeenya. Fakkeenyaaf surraa kan jedhu amma sagalee dheeraan xumurame. Qabeessa kan jedhu jecha biraati. Jechoota lamaan kana walitti finnee yoo tisheessinu surra qabeessa sarara xiqqaa gidduu galchuudhaan qubee dubbachiiftu tokko irraa gatuudhaan akkaataa kanaatiin barreessuu ni danda'ama jechuudha. Faayidaa kan jedhu sagalee dheeraan xumurama. Qabeessa faayida qabeessa. Mataa kan jedhu ammas sagalee dheeraan xumurame jalqaba irratti argama. Dura kan jedhu faana walitti finnee tisheessinu mata duree hayyuu jecha jedhuu fi dura kan jedhu hayyu duree. Garaa kan jedhuu fi laafessa gara laafessa.
garaa kan jedhuu fi badheessa kan jedhu immoo gara bal'eessa. Gatii kan jedhuu fi jabeessa kan jedhu gati jabeessa. Kun haala jechi tishoo itti uumamu keessaa isa tokko jechuudha. Haalatti uumamuu danda'u. Jechi inni jalqabaa kun sagalee dheeraan xumurama yoo ta'e, qubee dubbachiiftu tokko isa gara dhuma jecha jalqabaa irratti argamu irraa gatuudhaan sirra xiqqaa gidduu galchuudhaan barreessuu dandeenya jechuudha. Walitti siqsinee karaan lammataa jechi tishoo ittiin barreeffamuu danda'u, jechi inni jalqaba irratti dhufu sagalee gabaabaan xumurama yoo ta'e, qubee dubbachiiftuu dhuma jecha jalqabaa irratti argamu irraa haquun sirra xiqqaan wal qabsiisu. Sirra xiqqaa kana jechoota tishoo keessatti jidduu galchuus dhiisuu ni dandeenya. Fakkeenyaaf jecha roga jedhuu fi lama jedhu roglamee sirra xiqqaa gidduu galchuudhaan yookiin galchuu dhiisuus ni dandeenya. Roga kan jedhuu fi sadi kan jedhu rog-sadee, quba fi lama qublamee, koolaa fi galtuu kool-galtuu, sabaa fi lammii kan jedhu sab-lammii, gara kan jedhuu fi dhabaa kan jedhu gar-dhabeessa, saala kan jedhuu fi quunnamtii kan jedhu saal-quunnamtii, saba kan jedhuu fi quunnamtii kan jedhu immoo sab-quunnamtii, duuba kan jedhuu fi deebii kan jedhu duub-deebii. Duub-deebii jechuun hiika addaati jechuudha. Deebii waa tokkootiif kennamu jechuudha. Duub-deebii jechuun yaada kennuu akka jechuuti. Comment feedback isa jedhamu jechuudha afaan Ingiliffaatiin. Feedback jechuudha afaan Ingiliishiitiin jechuudha ifama. Fuula kan jedhuu fi dura kan jedhu fuuldura yookiin wal qabsiisuu dhiisuu dandeenya. Sarara xiqqaatiin jenneerra miti. Akkas jechuudha. Walitti siqsinee barreessuu dandeenya haala kanaatiin yookiin sarara xiqqaa gidduu galchinee barreessuus ni dandeenya jechuu. Gara kan jedhuuf jala kan jedhu garjalee, boru kan jedhuuf tolaa kan jedhu bortolaa, bara kan jedhuuf kuma kan jedhu barkumee, nama kan jedhuuf tolchuu kan jedhu nam-tolchee, bara kan jedhuuf dheengadda kan jedhu bardheengaddaa, bardheengaddaa, bara darbee jechuudha. Bardheengaddaa jechuun haalaa fi duree walitti finne haal-duree, suura kan jedhuuf sagalee kan jedhu suur-sagalee viidiyoo jechuudha. Afaan Ingiliishiitiin hiika biraa qaba jechuudha. Suura kan jedhuuf sagalee kan jedhu biraa yoo ta'u, kun immoo suura sochii qabu jechuudha. Yookaan viidiyoo isa jedhamu suur-sagalee. Idila kan jedhuuf addunyaa kan jedhu idil addunyaa. Mana kan jedhuuf kuusaa kan jedhu walitti yoo finne tisheessinu man-kuusaa ta'a jechuudha. Karaan sadaffaa jechi tishoo ittiin barreeffamu yookiin haalli itti uumamu jecha isa jalqaba irratti dhufu irraa qubee jalqabaa lama yookaan birsiga tokko qofa fudhachuun sirra xiqqaa gidduu galchuun jecha lammataa waliin walitti fiduun barreessuu ni danda'ama jechuudha. Kunis jechi lammataa irratti yookaan jecha jalqabaa irratti fooyyessuun xixiqqoon taasifamuu ni danda'a. Akkuma armaan dura innaa barreeffamu fooyya'insi tokko tokko jechoota irratti taasifamuu akka danda'u waliin ilaallee turre. As keessatti egaa jecha isa jalqabaa irraa jechoota lamaan jecha tishoo uuman kana keessaa jechi tishoo jecha lama irraa ijaarama. Lamaa oliin miti kan jecha tishoo ijaaru. Jechoota lamaan kana keessaa jecha isa jalqabaa irraa qubee lama isa jalqabaa irraa jechuudha. Isa jalqabaa irraa qubee jalqabaa lama qofa. Qubee jalqaba jechi sun ittiin jalqabu lama qofa yookaan birsaga tokko qofa jechuudha. Qubee isa jalqabaa irraa birsaga isa jalqabaa sana qofa fudhannee sarara xiqqaa gidduu galchuun barreessuun ni danda'ama jechuudha. Kunis fakkeenyaan yoo ilaallu ogummaa kan jedhuu fi barreeffama kan jedhu yoo tisheessinu ogbarruu, afaan kan jedhuu fi gaaffii kan jedhu af-gaaffii, ofi kan jedhuu fi tuulaa kan jedhu of-tuulaa, afaan kan jedhuu fi yaa'ii kan jedhu af-yaa'ii, xiinxala kan jedhuu fi sammuu kan jedhu xiinsammuu jennee haala kanaatiin barreessuun ni danda'ama jechuudha. Kana keessatti birsaga isa jalqabaa fudhanne jechuudha. Isaan kana keessatti immoo jechoota gara olii jiran keessaa qubee jalqabaa lama qofa fudhanna. Amma isa jalqabaa kanarratti ogummaa kan jedhu kanarraa og kan jedhu kana ofii gaa qofa fudhanneetu sarara xiqqaa gidduu galchuun barreessine. Afaan kan jedhu immoo aafifaa qofa fudhanneetu sarara xiqqaa gidduu galchuun af-gaaffii jennee. Ofi kan jedhu immoo of tuulaa haala kanaatiin
barreessinee garuu iddoo kanatti eeguu dhufu xiinxalaa fi sammuu kan jedhu xiin kan jedhu kun birsaga tokko birsaga sadi qaba jechi xiinxalaa jedhu kun birsaga isa jalqabaa irratti argamu fudhanneetu sarara xiqqoo gidduu galchuudhaan barreessine jechuudha. Kun haala jechi tishoo ittiin uumamu isa sadaffaati. Ka arfaffaa haalli jechi tishootti uumamuu danda'u jechi jalqabaa jecha birsaga tokkee yoo ta'e akkuma jiruun jecha lammataa waliin walitti fiduun barreessuudha yookaan walitti siqsuun barreessuudha. Fakkeenyaaf hin jechi jedhu kun birsaga tokkeedha. Sarmuu kan jedhu kun immoo jecha biraati. Yegguu walitti fidnu hin sarmuu. Waan kan jedhuu fi badaa kan jedhu wanbadee. Wal kan jedhuu fi qabsiisuu kan jedhu wal qabsiisuu. Wal kan jedhuu fi falmii kan jedhu wal falmii. Jechi tishoo haala kanaatiin uumamuu ni danda'a jechuudha. Jecha birsaga tokkee yoo ta'e haalli jechoonni tishoo itti uumamuu danda'u kun karaalee arfan kanaatiin karaaleen biroos qoratamanii itti dabalamuu danda'u. Tarii jechoota tishoo danoomsuu yookaan danooma jechoota tishoo. Jechoonni tishoodhaan jecha baay'ina agarsiisan maxxanfachuun baay'ina agarsiisuu akka danda'u armaan dura tuqnee turre. Egaa fakkeenya tokko tokko kaasuudhaan asitti haala jechoonni tishootti danoomuu danda'an waliin ilaalla. Fakkeenyaaf jecha mata duree jedhu mata dureewwan jennee danoomsuu dandeenya. Seena qabeessa, seena qabeessota, seena qabeeyyii, seena qabeeyyiiwwan jennee danoomsuu hin dandeenya. Koolgaltuu kan jedhu koolgaltoota, koolgaltuuwwan. Rogsadee, rogsadeewwan, rogsadoota. Sablammii, sablammiilee, sablammoota, sablammiileewwan jechuus ni danda'ama. Sabquunnamtii, sabquunnamtiilee, sabquunnamtiiwwan. Gardhabeessa, gardhabeessota, gardhabeeyyii, gardhabeeyyiiwwan. Gartokkee, gartokkeewwan. Qarodhabeessa, qarodhabeessota, qarodhabeeyyii, qarodhabeeyyiiwwan jechuudhaan haala kanaatiin jecha baay'ina agarsiisan yookaan danooma agarsiisanitti maxxansuudhaan danooma agarsiisuu ni danda'u jechuudha. Jechoonni tishoo danooma agarsiisuu illee qabu. Walumaa galatti egaa jechi tishoo jechoota of danda'oo lama irraa kan ijaaramuu fi hiika mataa isaa kan qabudha. Hiika jechoota lamaan irraa ijaarame irraa adda ta'e kan qabu garuu firooma qabaachuu danda'a jechi tishoo irraa ijaaramsuun jechoota irraa ijaarame wajjiniin firooma jecha qabu ta'uu danda'a. Egaa jechoonni tishoo kunis haala afuriin ijaaramuu ni danda'u jenneerra. Inni tokkoffaa jechi inni jalqabaa sagalee dheeraan xumurama yoo ta'e qubee dubbachiiftuu isa gara dhuma jechichaa irratti argamu irraa gatuudhaan wal qabsiisuun barreessuu. Sagalee gabaabaan xumurama yoo ta'e jechi inni jalqabaa akkuma jiruun qubee dubbachiiftuu ishii dhuma irratti argamtu jecha jalqabaa dhuma ishii irratti kan argamtu irraa gatuudhaan barreessuu. Jechoonni tokko tokko immoo karaan sadaffaan ittiin jecha tishoo barreessuu dandeenyu immoo jechoota isa jalqabaa sana jecha tishoo uumu kana keessaa isa lammataa sana isa tokkoffaa irraa jechuudha. Qubee jalqabaa lama qofa jecha tishoo uumu keessaa isa jalqabaa keessaa qubee isa jalqabaa lama qofa yookaan birsaga tokko qofa fudhachuudhaan jecha lammataa faana sarara xiqqaa gidduu galchuun wal qabsiisuun barreessuun ni danda'ama jechuudha. Karaan inni arfaffaan immoo jecha birsaga tokkeetiin wajjiniin jecha tishoo uumna yoo ta'e jechi inni jalqabaa jecha birsaga tokkee ta'a. Jecha birsaga tokkee yoo ta'e egaa akkuma jiru walitti fiduun sarara gidduu galchuus hin barbaachisu walitti fiduudhaan barreessuun ni danda'ama. Egaa jechi tishoodhaan jecha danooma yookaan baay'ina agarsiisan maxxanfachuun baay'ina agarsiisuu akka danda'us ilaallee jirra. Waa'ee jecha tishoo asuma irratti kan goolabnu yoo ta'u yaadaa fi gaaffii yoo qabaattan karaa feesbuukii keenya barumsa afaan oromoo jedhuutiin akkasuma karaa teelegiraamii keenyas nu hordofuu dandeessu. Yaada keessan nuu kennaa. Qubee jenereeshinii irrattis sabskiraayib laayik gochuudhaan nu cinaa dhaabbadhaa jechaa haga sagantaa birootiin wal arginutti nagaan tura.